namoota gurguddaa akka abbaa Jifaar Waaqoo guutuu akka jaarraa abbaa gadaa arrabsanii gaafa barbaadan ulama guddaa barreen gaddaa Shaalii Jimmaadhaan arrabsuuf turanii dhiisaa jedhaatiin turanillee gaafsan iyyaa ture humna kootii baranas akkasuma kun garana goree kaan arrabsaa kun garana goree kaan arrabsaa jechuudha. Dhaloota Rabbitu subhaanahu wa ta'ala keessatti nu uume dhaloota akkamii keessa akka uumamne kaasilaa osoo filannoo keenyaan taate waan biraati. Laa ta'u ammoo akkanatti jirra jechuudha. Waliigalatti yaa jamaa keenya namni ufii kan keetii yaaddu yoo jiraatte ati ufii kan keetii yaadnaan mas'alaa ulamaa'in dubbatan kamirrattuu aalima tokko irratti hin duulin waan isaan jedhan san qabachuu barbaade waan san qabadhu fidee. Fakkeenya waan jimaati yookaan caatiidhaati wal qabateeti wanni kun waan Itoophiyaatti jalqabeedhaa miti. Akkanumatti fakkeenya Yaman keessa jalqabe wanni kun jalqaba. Yaman keessatti Alimaamu Shookaaniin faatii gaafa halaala jedhan warri kuwwan ammoo deebisanii kitaaban irratti allafanii hedduu irratti haasanii jiran jidduu isaaniitti jechuudha. Jidduu isaaniitti hedduu irratti haasanii jiran. Eegasanii gaafa gara Saudii seenu Saudii keessa isin galtee gara Januubaa kana ni jirti yookaan gara Kibbaa kanarra ni jira. Saudii keessa naannoo Kibbaa irra ni jira. Saudii keessatti gaafa wanni kun argamu akka Ibnu Taymiyyah faati Ibnu Baaz faati ulamaa'in gurguddaan akkasumallee Lajnatu Daa'ima lil-Iftaa والبحوث كجدني يوكان مو كوري فتوى هذا كان جرم كسعودي ده حرام يعني دبتشاتورن ولما يبني أمو غري ساني كحلال جلاتين دبتنجف أما سي توبيا كيسة تلاكسهم توبيا كيسة ترسيم كيسة هاي نمني حلال جروجرا غري نمو كان حرام جروجرا حررجة كيسة هاي نمني حرام جروجرا كحلال جروجرا أتمو أكنم وان بيكني توكوتي تا قلبين كان كيتقوب تبقى أنما أمانما سبيرت أمانما أهرب خلاص شيء موسى سؤال هذا سبيل التمنى ما رامي خلاص هردف ركوميتي مالف جنانة إنما والله لا ذمان كان كيسر ركوفتين جس إنما علمي برانجين وان تاتيفي ركو دامت نمني أمو نمني برالي أمو نما علماء حرام جد أنجر إندي موت يتسو يوسي ملتي حرام جدين فكين يفهماني حرام جديتي ياد أكو في كوت لكن أمو نما حلال جد ما حلال جد جديتني رتلول شيء موسى أن أربسو علماء كزران لنتوكو علماء مشوكان نتوكو إساني بخبجة قباجتو إساني في ملته وان أنا في ملته تساني ملته يوكا وان أنا في ملته تساني في ملته أكنو مجريتين إسماله بودا أسرتي بهنيتي ولا الربس والكيكو والجيكو إني كوني وان أدبا جر يا جماعة أدبا جر أنا فكين حرام جريت يو يادي نمني عالمي توقعمو حلال يوجد خلاص أتمال تشينكا سيجيسة حلال جريت وان كان كوجتر والسلام عليكم واستقابتهم بسني عالم سني رجل عالم سني فمو يو اجتهادا جري جراته فدي لبو جل يون ديمين فدي لبو جل ديمان جريتن يادو عالم تقول هندنو قراتيتو مات هني حلال جدي خلاص أتي سهردف وني براس الرجل وان تكون سر رجل عالم سني رجل مالي عالم أمو حرام كجر جل يو ديمتن سني أسن الله وان كان كيت كن وان الرت والفت أني دامي مسألة اجتهادية كيستي اجتهادية جتشو وان بويا كيسلو فيوكا وان عقيداتي متي وان يكون واني حرامي تيغا حلالي ونكو وان قد الرت والفتاني دامي سنغالتي ونكو وان قد الرت والبواني أسي أتبواني وانا جراني دامي فكين يفهم نانو حررقيتي علماء جراني علماء سني يو حلالي جاني تمنا نانو كان كيتي تيجو شيكنا منامان توقو حلالي كجرو كقلبين كان كي علميني كبجتي تكوف حلالي وسنجري خلاص حلال جري تديمر چنكا قدان كب تمام چنكا قدان كب وان قد nama arrabsuu fi uumama ga'uun qabu jechuudha. Atammoo kasibiratti sheekni amanamaan tokko haraami jedheeti yoo dubbateetiin jedhe khalaas haraami jedhiitii deemi guddaa waan cinqaa guddaa hagana ga'uun qabu. Tamaam isin galaa miti isaa yoo ammoo ulamaa'in wal murmuu barbaadan yookaan ammoo ragaa walitti fiduu barbaadan isaantu jira ta'e. Akka biyyaatitti ammoo fuulduratti inuma deema jedheeti yaada wanni kun. Wanni kun waan cituudhaa miti. Isin galaa miti isaa waan cituudhaa miti. Fuulduratti illee akkanuma itti fufuun mala. Asirra Itoophiyaa irra jalqabne durarraallee jira jechuudha. Jalqaba irratti nuti akkaataan itti masaa'ila ijtihaadaa waan ulamaa irratti dubbatan akkaataa nuti itti wajjin jiraannutu rakkoodha. Akkaataa nuti ittiin jiraannutu rakkoodha. Sinigaltee ulamaa kabaja yaada isaaniillee hubadha. Akkuma namni halaala jedhu mirgi isaa eegamu ka haraama jedhus mirgi isaadha haa eegamu. Akkuma namni haraama jedhu mirgi isaa eegamu ka halaala jedhullee mirgi isaa haa eegamu. Wanni kun gadi dhaabbachuudha qaba. Eenyullee bakka kanatti jeequun qabdan. Ati haraamallee jedhi nama halaala jedhuun jeeqin. Ati halaala jedhi nama haraama jedhuun jeeqin. Khalaas itti dhiisi. Siif jidduu kan keedha jidduu inni waan jidduu ofiisaati ittiin bulu dubbachuu jira waan ta'eef. Tamaam hagan wanni itti gabaabbatu jechuudha. Isin galaa miti isaa
فكينيا فما يرو غري وحواسا كينيا حواسا كينيا أمتها هرر جدا يا جماعة والله ربيك يا كديتي أني نينجا لدان حقيقة مدبتشو نينجا لدان أمتها هرر جدا يجوا حواسا كينيا هرر جدا نينجا لدان غرو أمو سنغالتي جيمان أتجر أيو جرام نجر صحيح نجر أتشكو فجر لا أتشكو فنجر dhugaadha irra caalatti nigdiin isaadha kan irra dhaabbatu ummata keenya ummata Harargee biraati. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii qaba. Osoo kiyyaati, osoo akka osoo kan namaa himuu danda'u taate, osoo kan namaa gochuu danda'u taateeti. Rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala eenyu kana bakka sanii osoo warqiin jijjiirame, osoo naaftaan jijjiirame, osoo beenzilli jiraate ummanni keenya sun sirritti kana caalaa ol kutee abbootii qabeenya hunda ta'ee osoo ol guddate wallahi fedhachiisa. Waan tokko waan itti dhagamu. سنغالامتي أما اللي رزقي ربي ده سبحانه وتعالى هرك ربي ده جرتي كنا أقول ربنا أما اللي رزقي كيسان هابن سنغالتي رزقي كيسان هابن هندا نموتا قتني بلان هندا ساني ده نموتا نانو سنجرم بوتو ساني رزقي ساني ده هابن جرو بك كانت يرو سنغالتي يرو ون نادا جيتشودا يرو وني كن دبتامو جمان هرر جيدا يرو جدامو واني كوني سري دامتي يا ايولي كين مالف جناني اما جيما دكي سرتي كما ما جيمان كون ولا غدك سرتي كما ارسي كيس دك سرتي كما بك هند والجيج ايثيوبيا كان كيس دبوبي كيس دك بك برباد دك ايثيوبيا كيس سيني غلامتي سا سرتي كما ما سرتي نياتا سرتي وانا جرام نمني فيدمو جير دوغا دا بكير رابق الترچالتي كومن رت اركتو اچيو تيو غرو نمني فيدمو تيجر namni yeroo fayyadamu kana dhufee gaafata fakkeenya nam tokko si dhufee si gaafata anammoo waan jedhee yaadu san fatwaa godha nama saniif waan jedhee yaadu san kennaafi jechuudha akka osoo aalima tokko ta'e jechuudha sini galaa miti isa aalima tokko yoo ta'e nam waan ofii kiyya yaadu san itti himi kun illee waan ofii yaadu itti himi kun rakkoodhaa miti yaa ijoollee keenya kun rakkoodhaa miti waan rakkoon ta'een kana rakkoo miti fi gaafachuun hin danda'a dhiifamaa bibi ቆይ dubbatanii haa مسيات مرتني كوي مسيهادا انغافتا غافيداني ايوه ركونغو غافتا تفوفاستا سينيغالتي كوركودا ميتي warrakko anta in kana rakko in godina walilleen fitina walinillee naasayna garana garas wali hin butina tamam sinigaltee kana wanna oli gade akkanan bubutina jechuudhaaf jedhee wali galatti rabbiin kiyya subhanahu wa ta'ala khayri sinifa godhu خيري ربي سبحانه وتعالى هاقول إنه مهون دافيو ونكو وانا الرجال كبير آمتي علماء قرقودة ترد دبتني دبرني فكينيا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ورى حلال جريت دبة الرأي الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باني إلى الأوطار قال لا سني أمو علماء أكا علماء زمانك أنا كيسا فكينيا ابن باز ابن تيمين لجنة إفتاء لك سعودية حرام جاني دبتني وان الرجال كبير آمتي سنين جيتشو داف هن دافو كن بلال تمام علماء جل الديماسين قالنا قرأت علماء جل ديما قاف علماء جل ديمتني تنجلت وين تكون هرتو تقول لينجر تمام وين هرتو تقول لينجر أتي خلاص حلال جتشو تسيفتا سنتو قرا كان كيسي قوبسا سنتو يوسف تمانا مامتي علماء حلال جل أنجل ديم شن كان كب سنغالتي علماء حلال جل أنجل ديم يو أمو لك يعني وين كنا فنتان جتمو حرام علماء جل أنجل ديم والسلام أنت مقلد على كل حال أكست وانا جلاسين نجتشو داك يا جماعة كانوا من أسيانكي يا أستاذ أحمد بايترو اللين بربادو سرا ولي قالت أربا كان نمني هذا أبو أموت أمرارة وانا نجلو نموت غريك جرجرني علماء الرفسان غاري دامتي واني كوني غاري دامتي واني كوني سنغالتي واني كو وان غاري دامتي الرمني كون الركنا عالم ميتي نما عالم نما دين ربي تبجي تلفين ساج أبدي دين ربي تبجي وقامي كبوتو كبي جراتي نما دين اسلام ما كيست مالتي كنامتي انا الربسون استاذ احمد الربسون كتيسي كفلتيس اني فكين يو اسر ابو ايتين جدي وبسين كبو تكبلوك وديس براديما والسلام عليكم وياك يا ما كفا خيري تنتسن سجل ابو ردتاتي صلاتسن يو اتي همتو قبد همتو يا رب سرتنا في ايتي اتي هريكي يجتو غافسن هريكوتت اتنا الربسيتا خيري تنتسر فرده وانا كان كي سر هريتي اتي هريكوتين غراغرم مانكم همتو كي سرت رب نافع جتو نبي ربي عليه الصلاة والسلام أين يودا نمني
مفلسني هونغان أينيو أجل النبي ربنا عليه الصلاة والسلام جنان صحابا نما دينارا كم نما درهما كم نما قرشين كم جنان نبي ربنا عليه الصلاة والسلام لك يا كسيم تجرا نما هونغا جتشون نما قوياك أما كان الرب سيدفو كان أمو همته دفو كان ديغا سالو لا سيدفو كان مال قد دفو جرا كان أبارك وانتو تغرغرا قد رب سبحانه وتعالى قوياك أما سن خيري سالا فورين موت إن الرب سيسني بكودي هم تو ور إن الرب سيفوري سرتك إرجسني جرا إبدال سيسن سايجو هونغان سادا سكن دلقتك كيسة نفني يجو سنغالته كنافو نموني كيس وفي كيس نياد دوفتن الرب ديسا نما عالمة سنون الرب سنا تمام وفي كيس نيجيت والله وانا تعرف تكون وانا تبرز تكون منتي كيسة وياك أما قول بربي تندو أقوم وان دبتك تمام أتي أبوار بدي الربسي برجوياك أما ده هرينا ما تأتي هرينا ما تأتي نما جوياك أما تمنو يو تأتي نبي ربي تو عليه الصلاة والسلام دبت تمام الرب ديسا وهن وللين الربسينا نما لين الربسينا وللين جيكينا إذا كان جدو وان يادك يا مو دبتات من رجال كبر اللي كاسياني علماء نهون دساني متى كينيا كوان كان حلال جاني لين متى داني شيء موسى سؤال الأنجال داني أما سمعوا علماء هون دساني هك كبر بعدين تادبتني جالت دكتور كمال يعني جالت علماء هون دساني ان متى كينيا هون دساني دا اجتهاد دساني تنجدن اجتهاد الرجال كم ندرو مجرى علماء هذا غرغرا بكيس وان كمال جنا وان غيا كيس دوفي وان تبجي چاكسيت وان جدن فرق دامتي رب سبحانه وتعالى رب خيري هاغدو اكسيت جباد داشين جچودا فاسيت اما وان دوفي فاني وان يكون حرامي وان يكون حلالي اتش اوفا اس اوفا جچودا فيم غيرو اكاتا اتي وان تكوجين تعاملاتن اكاتا وان سن اتسمتن اكاتا وان سن اتديفتن اكوبتني في كانوا سني دا مدافي ربك يا خيري سني فاغو دون دكيسانو سين جالا دون دكيسانيو ربين بركات سني اغدو تقومو يو برباد الربودان جالتين جرا كيسان بريسو جرا بودان الربودان جالتين جرا سي كيسا باسي جرا متررغي كيسا كاوان جالا دوان سين مريجي سي اموزي بلوك ان شاء الله اييه تولي اتدبي اما غافيو غباتي غافتو يو ان غافتا gaaffii sanatti too hin darbiin dura wallaahi jechuudha ani inni dubbataa ture sisuma kanadha waan arrabni ta'uu akkasidha yoo agartanitti ta'e yeroo hedduu yaada warroota ulamaa'ii warra caatiin kun haraama halaala jedhe kanatu isaanii yaada isaanii kana fudhatanii namoonni yaada warroota haraama jedhu sanammoo in arrabsu in xiqqeessu inni kun immoo nu xiqqeessaa nuuf hin ta'u an akka dhuunfaa kotti wallaahi jechuudha ulamaa arrabsuur sheek Muusaa Su'aalaa arrabsuur rabbii lubbuun koo harka isaa jirtu natti haa ta'u abbaa koo qabrii keessa arrabsanii baasanii arrabsuun filadha abbaan koo aalima ilmiitiin sheek Muusaa Su'aalaa ga'an miti kanaaf abbaan koo darasoota isaan walitti qabanii akka kanaatti qaraasisan kana rabbiin sadarkaa kanaan kennineef dunia ra deemanii Rabbi rahmat isaanii faa godhu haadha koo arrabsaa jechuu koo mitani kaniin kana jedhaa jiruuf waan ulamaa waan laafaa miti ulamaa jechuun dhaaltota ambiyaadha waardiyyaa islaamummaadha sababa isa kanaan aalima in arrabsiina yaadni inni haraama jedhees haa kabajamu kan warra halaala jedhees haa kabajamu abbaa barbaadan jala deema nama aalima arrabsu speeshaalii fakkeenyaaf itti muddii jedhu ijoolleen gaafa Muhammad Bayaan diqaalaa maaloo jedhu asirratti ba'e kun obboleessa keenyatillee ashir warri caatiin haraama jedhu hundi isaanii warra maalni maqaan isaa Allahumma salli ala Muhammad wanti tijette dayyuu sanje arras ninja borus ninja sanimma diise maasa yoona sa'u jirtu aywa dhaggeeffadhu isa kanatti sirrii mitiin jedhaa jiran isa kanarraa dhaabbadhaa in nyaatamtu isa kana kan hin jedhaa jiru malee waan biraa miti galatooma gaaffiin qaba jedhaa turte gaaffii kee gaafachuu dandeessaa dhiifama Assalamu alaikum dhiifama ibsa sin dubbachiisa rakkoon qabu gaaffiin qabadhaa turte obboleessa keenya Ashir akka ila gaaffii yeroo gaafattu dhaggeeffadhu in gaafatta hin dhaggeeffatta amma isaan afaan isaanii irraa dubbatanii xumuranitti akkas itti fufi gaafadhu gaaffii bar gaafaan gaaffii gaafadhu ustaadha wal kana naaf inni nama hundarra walitti yaanna
eenyuma caalaa warraas jala jiruuf warraas hin bira hin jirre hundarraan jaaladha inni nuuni beeka. Garuu waan na keessatti jiru kana yoon hin gaafanne irraa usuun yookaan bakka biraatiin dogongora uumaatiin amma isa gaafachaa jira malee jibbee yookaan waan akkasii dhiibbaa innillee na jibbaa akkasii odoo hin taane jaalachaatiin gaafadha malee kabajaatiin gaafadha malee isa xiqqeessuuf odoo hin taane wallaahi borullee isan xiqqeessuuf nillee hin tuqu qalbii biyya keessallee rabbiin harka akkaan isa jaaladhu. Sanummaa sannaaf rabbii wal beeka. Ustaada wal koo kabajamaa koo yaa obboleessa kiyya qaalii. Wanni si gaafachuu barbaade asitti odoo quraanaan hadiisaan wanni takka haraam hin taane gabbahanii ragaa tokko alatti waan islaamni ittiin bulu kanarraa ragaa fidachuu odoo hin dandeenye jimaan haraami gaafa jan qabeenya ummataa attaak godhuu hin taatu. Gaaffiin kiyya tokkichuma kana malee waan biraatiin galatoome dhiifama naa godhi. Ayyee gaariidha shirkiyyaa tole. Isa kana wal qabateeti beektee wanni ulamaa'i biratti usula jedhani usulul fiqh jedhaniitiin jira. Wanna fanni addatti qaraani. Adillaan ragaan ulamaa ittiin godhatanii Qur'aanaaf hadiisni mataadha. Hundeedha malee akkaataan ulamaa itti fayyadaman fakkeenya ijmaa ni jira sadarkaa sadaffaa irratti erga sanii qiyaas ni jira. Kundiin afran kan irratti walii adillaa muttafaq aleehaadha kan irratti walii galan. Sigaltee ijmaan yoo jiraate ijmaa yoo achi bira dabramuun qiyaasa. Irra caalaan kan ulamaa wal dhaban qiyaasa kana keessatti. Sigaltee bakka qiyaasaa kana keessatti. Dabalataan achi bira yoo dabraniitiin jedhani hedduutu jira fakkeenya al-maslaha al-mursalaan jira sadda daraa'i jira. Istishaam ni jira istihsaan ni jira dabalataan qawlu sahabiin jira baay'ee jiran aqwaala amalu ahli al-madina jira amalu sahabaan jira kun hundi isaadha waan irratti wal dhaban. Dirqama waan tokko ulamaan irratti haasa'uudhaaf dirqama quraanaaf hadiisa qofa keessa jiraachaa jira jechuudhaan fakkeenya hashiishiin duraan hin jiru zamana duriidha sigaaraan duraan hin jiru hashiishin illee guyyaa keessa dhufe wanni kun zamana taqriban jaarraa torbaffaa keessa zamana ibnu taymiyaa faa keessa rahimahullahu ta'ala argame gaaf sanillee akkanumatti ulamaan irratti wal dhabaa turan ulamaan gariin haraama jedhanii gariin halaala jedhanii irratti wal dhabaa turan garuu kun diinummaa hin fidne ulamaa jidduutti jechuudha. Akkasumatti erga sanii deemanii hashiisha irratti walii galan ulamaa'in. San boodalleen ammoo gaafa jimaan dhufullee akkasumatti ulamaa'in wal dhaban. Laakiin ammoo deemanii takka walii galanii takka ammoo akkuma wal dhabeetti akkasuma wanda jedhan. Garuu irra caalatti masaa'il akkanaadha waan irratti ijaaramtu qiyaasa irratti ijaaramti. Sigaltee qiyaasa maal jala galchina kan jiru. Sigaltee maal jala galchina kan jiru irratti ijaaran. Kanaaf isaan qiyaasa keessatti ammoo qiyaasa jechuun beektee daliila duraan jiru ka asiin dura jiru irratti wannaa godhatanii ragaa godhatan fakkeenyaaf mee misaal si godha akkasii galu birrii jechuudha birrii gaafa birriin dhuftu jalqaba birriin kun amma zamana Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam hin jiru birriin qarshiin kun ka amma waraqaa nuti qabannee deemnu kan ka zamana san jiru zahabaa fi fiddaadha yookaan diinaaraa fi dirham birrii keessatti ribaan jira jedhamee haasawamaa ture gaafa isiin jalqaba dhuftu ulamaan gariin hin jiru jedhan ulamaan gariin ni jira jedhan ulamaan gariin ribaan keessatti hin jiru akka barbaadanii nyaachuu danda'anii jedhan gariin ammoo lakki ni jira jedhan wal dhabaa turan booda irratti garuu ammoo walii galanii irra caalatti amma ulamaan zamana kana keessa jiru ribaan isa keessa ni seenaa bakka dhahabaa fiddaadhaa bakka bu'ee jira jedhaniiti maal irratti fakkeessan birrii kana qarshii kan nuti harkaa qabnu kana dhahabaa fiddaa duru jiru san irratti fakkeessan jechuudha akkuma kanatti siigaltee waan duraan jiru irratti fakkeessuu irratti wal dhaban yookaan ammoo faayidaa fi miidhaa laaluu irratti maslahaa irratti dhaban yookaan daraa'ii waan jedhamu fayyadamu. Kanaafuu kan ulamaa'itu irra caala beeka. Sigaltee ulamaa'itu isa fayyadama ragaalee kanneen jechuudha. Akka waliigalaatitti ragaalee kanneen fayyadamanii ilaalcha kanaan deeman malee Qur'aanaaf hadiisa zaahira lafziidhaa qofa irratti hin deeman. Zaahira lafziidhaa akkuma qabatanitti qiyaasni jira, sadda daraa'i jira, maslahaan mursalaan jirti, waa hedduu jira wantoonni ulamaan irra deeman jechuudhaaf. Wantoonni itibaara keessa galchanii ulamaan fayyadaman. Kanaafuu isa kana ulamaan akkasitti fayyadamanii siin jechuudhaaf inni kun kana. Sigaltee kaan immoo maal nagaafatte sabooda irratti qabeenya ummataa irratti kan jetteef akka kiyyatti sigaltee akka inni itti amanu wanni kun koomenti irra banaa uumaan taatu ijoollee arrabsitu amma taas gabbaan yoo rabbiin inshaallah. Banaa koomenti. Akka kiyyatti Ashir irraa banaa ijoollee irraa arrabsitu uumaan rakkoon qabuuti. Akiraa keessaniif jecha eeggadha tamaaf. Kan biraadhaa fakkeenyaaf amma qabeenya uummataa irratti kan jedhame sanii fi qabeenya uummataa irratti maaliif akkana godhame kun waan xiqqaadha yaa Ashir.
yaa khalifa ku waan xiqqaadha fakkeenyaaf amma hawaasni keenya Harargeedha ulamaa naannoo keessa jiru gaafadhaati ulamaa naannoo keessa jiru isaan jala deema lakki akkasin barbaadu ala baye gaafachuu barbaadan ulamaa uma gaafatti isaan jala deemi kasi biratti amanamaadha ati muqallida yoo aalima taate ammoo qorad aalimni ni qora taate haa qoratu rakkoo miti laakin ammoo namni tokko namni ummanni hawaasni keenya ammoo akka nama muqallida tokkotti akka nama ulamaa hordofuu tokkotti ulamaa naannoo keessaniidha hordofaa isiniin jechuu jira garuu jimaa maaliif irra dubbatan hin jedhina isini galtee fakkeenyaaf amma ati arsii keessa namni qaamuun jira dhaqiitii ulamaa gaafadhu ulamaa naannoo kan keetii sababa isaa halaala gochuudhaaf jecha kaateetiin bakka biraadha deemte wanna ulamaa naannoo keessanii gaafadhaati ulamaa naannoo keessanii nama amanamaa si biratti callisee fedha kan kee galee fi miti isini galaa miti isa fedha kan keetii galeedhaa fi miti ulamaa naannoo kan keetii amanamaa kas biratti ta'e qabadhu khalaas ra'ii isaadha qabadhu tiin deemi rakkoo miti kun tamam rakkoodhaa miti kun isini galaa miti isa atilleen ammoo kan biraalleen ammoo lakki ulamaa akkanaa miti ka biraattu na bira amanamaa hojjette aalimu si biratti amanamaa kan qabadhu anta muqallid tamam خلاص تقليد أكنا كون دركما سرتي إيجا ونما رجع هبتشو رجع قرتشو يو برجع سامو رجع قرد دورك قرامي قابسر رجع أنا مو رجع علماء كل اللي فتن كل اللي فتلا ليتي رجع هودنديس جرو يو أتي أك هواس أتيتي الرجال أنا هواس كينيا مقلد جتشو نما مجتهد هردو جتشو مقلدني علماء هردو فورا كابا علماء كمين علماء وانا أمانة مو سبيرة تانجتشو خلاص أقولوا خلاص سيقلتي واني قبابا هجنم واني هجبابا هجنم وان الرت والفتني متيكون دبلتا وان الرت والنجر أنيمتي أكسي يا جماعة كن أكسي ليتي هذا ربك يا سبحانه وتعالى أني هذا ما دين الله به يا جماعة واني بلد اللي سو مكان هذا ثاني أمو كاني أتمالي الدوجة أنا مو أني وان يادو درت دبدجرا سني وان هندك سنكبة رامي تكون علماء وان قد رتا سواني وان أول كيس سينيت هاسا ودامي تيجي تشوراسي أكاسها شير جزاكم الله بالخير ناقلي جرا ديبسان ديبسية والفادو غلطهم جزاكم الله بالخير ايوه بركات ربي بركات يقول وان الرت والرب سنيمي يكون وان الرت والفتنيمي تمام سنغالتي اكسمت والنجدا اكسيت والنجدا كما علماء دبتان كان علماء كبجا كندتوه فإلالت علماء كبجا عالم توكو يودو في حرام جدي بدا وجنين كميني حلال يوجد اللي وجنين كميني سنغالامي تيسا وجنين كميني بقى اتينا ما سبيرت امانامات هردو في مقلد تقليد غودي سمبودا نمو درقمان وان ايادو كان جل دريم سينجچون دندو اكا كان تا نمو حواسا كينيا والقبته امتا كينيا غوتو يربي سبحانه وتعالى كان هند كيسانو باسيتي بو اندنداتي ورا تجار غرغدا كان اولي دا ربي ورا غازني كيسان بو ربنا غو حواسا كينيا ورا ذهب فدان كيسان بو ربنا غو اكسيدا ربك يا سبحانه وتعالى خيري هاغدو كانوا ما ون نجدو ربك يا خيري هاغدو تي تمام السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي أسمرت قافي كبا. إن بعد إيتين البو. الناس يا مدام أبي بو برباد جريتوني قافي كبا إلى تماني وانا جتشو برباد. لا وانا الفا. أوكي. ومتى أسمرت وانا بلو بربادي تي. أوكي. دررتي أستاذة فتوى خنو صنتاني واني نما عرسو جرو أنا دبلتي. wanti sirriin ta'in amma akka kiyyatti ani waan nama sanillee qamaallee jiruumiti garuu immoo ummanni warri fatwaa kan kuni jechoota isaan darbatantu jira jechi sun akkamiin laaltan isin fakkeenyaaf ustaaz aliin kana dura jechuudha sheelii jimmaa warri shee ustaaz warri mootummaa jimaa biyya keessaa baasaa biyya balleessee jedhe fatwaa kan nuun saa rakkoo miti jechoota akkasii jala darbatan ustaaz profeesar Muhammad Kamal Tilmoo engadda maal jee warri halaal jettan rabbi sodaadhaadhaa jee rabbi sodaadhaadhaa jee dubbate tole rabbi sodaatanii sodaadhaa fi fatwaa kennuu maaltu walitti dhufe. Aywa hayyee tole inni kun guutuun laafaadha yaa ibsaa kiyya hundi isaatu laafaadha kun ilaalcha namaati khalaas amma Sheekh Musaan su'aala Sheekh Musaan gaafa dubbatan koottaa mee ragaa fidadhaa warri wanna Sinigaltee akka jedhanii miti kun rakkoodhaan qabu ana biratti wallahi waan tokko rakkoodha biratti hin qabu akka kootti atum nummaan namuma yaada namaa kabajuu danda'aa ta'an rakkoodhaa miti
ركور أكا يادني تدبدا تمام خلاص دركا من قبضو أتي اجتهاد علمائي إسانا كزر أنيتي أتي أمو عالم بلا اقتناع تاتي تنجرت دركا من قبضو أسجي راولو تمام إني كنا كسي إسانا مو ما كزر أني كنجرو جيشو تا كسي ما فايدا من كنجرو سوني وان إساني تكون اجتهاد إساني وان وفي إساني تيادا ربك يرات يعني كان الرقافة تمجي تشود بطن كون وان وقود دارامي تمام عريفة شاير تنفقة تقوفة تدبلن اتدبلوا يعني fakkeenyaa fi bakkoota garaagaraatti akka waan biiraa irraa hojjetamu warra qotuu jira biiraadhaaf jecha akka qotamu godhaatiin jiranii waan kana akkamiin ilaaltan biiraaf jecha fakkeenyaa fi garbuu fi wantoota garaagaraa biiraatu irraa hojjetama waan irratti haasaa jiru nu jedhamee qotamaatiin jira. Asitti baraane ani fatwaadhaa miti ban muftiidhaa miti ani fatwaa wastaa'utti hin jiru baran. Ana kin jedhee wanni jechuun jiru isin hunda keessaniyyuu hundi keessanun dhiphatina waliin arrabsina nam ulamaa illeen arrabsina dhiisa gamaa gaman ayyuu wal kabajaa jechuun jira malee ani asifat muftiidhaa miti yani muftii Itoophiyaa illee anaa miti muftiin Ustaaz Khobar akka wal arrabsinu nama tokko tokko nu godhu jira akka arraba bobbaanu fakkeenyaaf amma Jamaal Aliyyi Ustaaz Jamaal Aliyyi kan amma bira jiru kuni ganam kana akka nuti arraba bobbaanu karaa nu bane maaliif jennaan suuraa Profeesar Kamaal waan ustaadaa qayyateeti Sheikh Musa Swala isa caalaa jeeti nama tokko xiqqeessee nama tokko arrabsa. So wanni kana namni nama dura beeku namni xiqqaa shollee ilmi beeku gaafa waan akkanaa godhe akka nuti arraba bobbaanu nu godhe so Khalifa waa balleessu jirta atilleen waa balleessu jirta gamaa gaman ayyuu ibsaan atillee muti qabatume injenne akkas wallahi hiyyi manarra wallahi injenne Ayyee tole Jamaal rabbi barakaa isin haa godhu akkin jedhe garuu isin kabiraati miti isin waan gootani kabira haafuuti mee kun itti deebina garuu akka hundattuu mee maal jedha isaa mucaa jarjaraa tokko rabbi nutti gadhiiseeti Muhammad Bayaan tokko mee mucaa san namni itti dhiyaatan suuta jedhaati gorsaan yoo dandeessamme gorsaan suuta jedhaati qabaate ani wanne kun hundi kaasinaa sobtan kun guutuun keessa isaatu laafaadha si wajjin as hojjettanii rakkoodhaa miti Muhammad Bayaaniin suuta jedhiitii deemii suuta jedhii jedhu suuta jedhiitii gaafa barbaade Awwal Qaasim kun akkana jedha gaafa barbaade Farhaan akkana jedha wanni kun gaariidhaa miti akka kanatti jechuudha akka maleedha tayyib yoo inni sirriin jiraanne ammoo isin jalaa hafaati dhiisa hin deeggarina waan akkasii irratti nama kamu ulamaa kamu arrabsuu irratti hin deeggarina walii galatti akka walii galatti isin hin jedha ulamaa kamuyyuu arrabsuu irratti hin deeggarina nam tokko yoo Sheikh Musa Swala arrabse maaf arrabsite jedhaan namni tokko yoo lafaa ka'ee Sheikh Ali Jimma arrabse maaf arrabsite jedhaan nam tokko yoo ka'ee Dr. Kamal arrabse maaf arrabsite jedhaan ulamaa arrabsuma hin dhiisina isin walumaa galatti gaariidhaa miti kun aadaa fokkataa seenu jira hawaasa keenya keessa wallahi fokkataadha kun sini galtee waan abaarsa fidu zarii abaarsaatu nu keessa dhalachaa deemu jira a'uudhu billah Sheikh Musa Swala osoo viidiyoo kan keessii isaan arrabsu dhagaanii yaa rabbi gurbaa kana ani siif jecha saatii 24 astaa'itiin qaraasisu jiraati yaa rabbi gurbaa kana naa qabdaa yoo jedhan wallahi ni badda rabbii kiyyan kakadhe keessattuu ulamaa biyya keessatti qaraasisan inuman tuqina hin baddan Dr. Kamal Khaxaaree haga danda'een waa hojjeta yoo dogongore yoo sirri hojjeteyyuu tamam yoo sirri hojjeteyyuu nama diinaa rabbiitiif jecha gadi taa'ee lafeen isaatti cabdee waa meeqa jedhee umrii isaadhaa eega arri baasee biyyatti deebi'ee barsiisuu eegale nama yaa rabbi ansiif jecha umrii kiyya imala keessatti fixeeti yaa rabbi naaf argi jedhee halkan ka'ee yoo sitti kadhate akkam taatasa yaa rabbi warra na arrabse kana argi yoo jedhe inni ijtihaada godhe haga danda'e waan isaaf gadi dubbatee Dr. Kamal yoo halkan ka'e rabbi ufitti iyyate yaa rabbi warra na arrabse guutuu ani isaaf hin dhiifne zarii isaadhaa isa naaf qabi yoo jedhe akkam taatasaati nama caalimaati tamam nama caalimaati Sheikh Ali Jimmaadhaan hin beeka Sheikh Ali Jimmaadhaan nama waraa qabu jedheeti yaada caalima guddaadha laakiin ammoo namni kun nama guddaa nama diinaa isaa diinaa kaddamuudhaaf jecha Itoophiyaa irraa baqatee biyya biraatti galee biyya biraa keessa jiraatu ati ammoo maal hojjette ani maal hojjedhe nuufi ati amma teenyeetiin dhaade nama wayyaaneen diina islaamaatiif jecha osoo islaama hojjedha jedhu biyyaa baaftee waggaa meeqan booda biyyatti deebi'e zarii isaa guutuu addaan bahee jechuudha anaafat ammoo waan kana guutuun hojjenne asuma teenyeetuma waa nyaachuu jira tayyib lafaa kaanee yoo ulamaa gurguddaa akkanaadhaa arrabsineetiin jenne tayyib
هل كان كيس ربي وفيتي بركة إلى أبدي سلوس الليل آخر الرتي يا ربي كنو المان نعرف سدكنا يا ربي نافو نجد يوجد يا ربي نافك أبي يوجد أكم قوتس يا كم قوتس والله وان همال سيني قلتي وان همال يا جو علم أبارسان تئنا علم أبارسا حمال والله علم أبارسا حمال علم أبارسا علم كلفات ديمي وفي اللي قلافتي أمة اللي قلافت علماء من الرفسنا يسين تاني تا حرامي تا حلالي توان تكاركو علماء الرفسنا علماء كيستو وان بربادن كورا ميسين سلا يكونوا بيسودي كان كيستو ولا جيسو جرتاني ولا اللي جيسا أرسي وغرهر جداتي ولو أرسي جداتي أكبر بدا والغدا والهدا والأجيسا أكبر بدا والغدا ديفني سلا سيني يديفني قرهو كن اللي ولا فادك ولا الرفسو ولا جيسو كيسان اللين مي علماء الرغولا علماء تنبوينا بارك الله فيكم أنا وني دامسي قداني سنين جلو سهنا وني قداني سنين جلو سهنا ربك يا سبحانه وتعالى أيوة دبر سأزل وأوار رسو ربك يا هندك سنيو سني فونا جدو تي كانوا ما وني انجدو كانوا مرة تجاوب سا أستاذ أحمد دي فمن أقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إندم تو دي فما إسني أفان شريعتين غورستاني مي إلا أن كينيا ربنا واقع جيلشو سياسني كينيا بريدو kabaja diinii keessatti waan bareeduma hin qabnu watakka wanti nurraa bareedu hin jiru. Siyaasa keenyas yoo ilaaltani mee fakkeenya mee siyaasuma addunyaa fudhadhaame inni tokko paartiin inni kuni paartii isa kana waan barbaade jedha inni kunis waanuma barbaade jedha takka wanni waliin jedhan inni kun na filadhaa jedha akkuma sanaatti ilaalame bakka filannoo keessanii abbaa barbaadan jala deema garuu jarootuma hin arrabsiina alima hin arrabsiina hin tuqina isa kanadhani bara darbeessisuma kanan dubbataa ba'e baranasisuma kanan dubbataa ba'e ati immoo isa kam hordoftaa yoona jettanii ani fatwaa ulamaayyuu hin eegu an akka dhuunfaa kootti qaameen arge qaamaan guddadhe as ga'e ani ilma juma'aadha ofii koo jechuudha ilma caatii sini galee sakanaaf nan beeka waa'ee caatii ana irratti miidhaan ni geessise waan hin beekuuf ani warra haraama jedhu jalan deema iccinnoo koodha kun isin immoo warri halaala jettan warri aalima warra halaala jedhe isaan jala deema warra haraama jedhu na jalaan tuqina aalimoota anis isin jalaati in tuqu isinii fedheetu hin taane qabrii koof jedheenani gabaabuma dubbii kana dhanni hin dubbata ejjannoo keessan bira yeroo isin geessan amma inshallah inni baati rabbiin barakaa isin haa godhu inshallah irratti dubbatanii jamaan jiranii Abu Sabraddiin illee Sheekh Jamaal illee walii galatti yaa jamaa isin ulamaa umadiisa amma ani waan hin balleessaa jiru ustaaz awwal mee takka bifama guddaa ani deemuudhaaf malee si waan balleessan hin qabdanii waan hin balleessin rabbi jedhaati ummata kana irratti natti ma waan hin balleessee jiru yoo jira anaasiti maabshir anaasiti maasudaatini naasiti isi walitti himaati ani waan balleessitan ammatti nagarre ta fuulduraa taate malee ammatti nagarre ani waan jedhu bayiniin tun afaan oromootiin bayin gaafsal abbaan hin baati nadhiisa daraa keessa maaliif seentaa guzii amma maaliif baate carraan adeemu carraa ustaaza wali na bawo akka keessa assalamu alaykum ani solution tokko sini wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dabaree keessanii badhaa kan ittaan ustaaz eenyudha kwa dabareetiin sin deemsisna ustaaz walisi abbaa caalii dursamoo eenyutu dursa dabareetiin sin deemsa deeqaa sadii kenne eenyu dursa abbaa caaliitu dursa lafa jamaaliin durallee majallu majallu abbaa caalii na dursa ustaaz wali abbaa caaliitu dursa ustaaz jamaalo miyut godhadha abbaa caalii faddal abbo ani aganuma dubbadhaati mee akka wannan taanee fi tanuma dhaamsitiyya imba nadhiisa dhaqa ani waan jedhu xiqqoo tokko tun ani haasaan beekeen dubbadhu dubbiin kun taatiini jimaan biyya keenya keessa jira warri dubbatas biyya keessa jira mee namoonni bakkeerraa alas ta'ee warroonni keessumaa ala jirtan dubbii kana achumatti isin dhiisaa keessaa ba'a jimaan biyya jira ulamaan biyya jira bakka warra biyya keessa waan biyya keessa warra biyya keessaatiif dhiisaatii
ajandaa hin godhatina ani kanuma jechuun barbaada. Akka biyya sanaatti achitti biyya sana yoo jimaan sun jira biyya sana waan isaan jiran hin deema jimaan biyya keessa jira ulamaan biyya keessa jira warra biyya keessaatiif dhiisaa keessaa baha warra jirtan. Salaamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu. Galatooma alfadha. Eesh abanda bareenyudha. Shukran. Ustaz Jamal anittaano eenyudha? Ay anittaano eenyudha qaa dabareetti naasona please dabareetti milaadha. Eenyuti ittaana haquma dubbadha dafa. Ali fi ibsaan na dura jiran jara kan lamaantu na dura jira. Ayyee Ali fi ibsaa keessa la ibsaan dubbateera. Ali tifuufi sidha. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ani humayu dubbachuu barbaadu takka faarratti deekaa hin ga'u wannan dubbatu. Ani dhaabsaan dabarfachuu barbaada. Ani namoota ulamaa arrafu. Namoota ulamaa keenya xiqqeessu. Isa haraam ijoollee isa halaal ijoollee hin deeggaru nin balaaleffadha jalqaba irratti jechuudha. Itti aansuudhaan ulamaonni keenya haraam ijoolleen halaal joonis waan dubbateef ja'a waan beekuuf dubbata haraam ijoolleen akkasuma halaal ijoolleen waan beeku halaal jee waan beeku haraam jee. Kanarratti darasoonni akka xiyyaa kun jechuudha. Darasoonni akka xiyyaa kuni akka Jamaal akkasuma namni darasoonni akka ibsaadhaa kuni toltol jechuun nurraan eegamu. Ustaazotumaaf, sheekotumaaf, ulamaatota keenyaaf dhiisuudha. Haasawaa jigartee jimaan haraam immoo halaali. Yaaduma kee itti fuul malee maqaa namaa dhiisna. Yaaduma kee itti fuul bas. Meelan dubbatti yeroo takka beekamu takka fitadhee jirani. Kanaafi Ahmad biyyoota irra jirta biyyoota irra jirta. Nano maqaa namaa dha'uun sirrii miti yaadii kiyya. Maqaa namaa dha'uun sirrii miti. Ani sheekaati qabduu fi sheeka isaa sanuu waliin gadhiisee karaa isaa na hubadhu. Yeroo takka. Hello. Ustaz Jamal lati mute si godhin dubbatiin habibi. Nama maqaa namaan ta'in Maqaa namaa dha'uun sirrii miti yaa maal jechuun maqaa namaan dha'in jiin. Dhayini kun hunda'u mute godhadhani nan dhaabsa. Darasoonni reefu talaish maqaa namaan dha'u ustaas. Darasoonni reefu buluu kaafiir yaada biran kuti. Ustee ulamaa'ota sabsiisuudhaaf jecha waan ulamaa'onni dubbatti jechuudha. Inni haraam ijoolleen inni halaal ijoolleen waan beekan dubbatan jarre jechuudha. Kanaaf ulamaa'otuma keenyaaf dhiisuu beektootuma keenyaaf dhiisuudha malee xolxolxol jechuun na harkaan tun booda na dho'isaa taati jechuu barbaadeen kanumaan dabarfachuu barbaade ustaas. Salaamu alaikum. Ayyee wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoomi yaada keef. Tole. Dabareen kan eenyuti taanee Dabareen kiyya baaba. Ana armaa takka isaan jira. Jajin bu'a. Jalqaba irratti qoy. Deeqaa sokonjii. agasanitti warri haraam jettanii amma arraan tana duraanii waan biraatu waan garee biraatti waan hojjennuu fi dubbachuun barbaanne. Ibsaa kiyya carraan kiyya dhiifama itti fayyadamuun qaba. Gaddeetiin jira. Waan gara biraa hojjennuuf waan kana dubbachuun barbaanne. Darasoonni hundinuu kottaadha wajjin amari'atu. Na obsiibsa. Eshi koi warri marii barbaadanis hin mari'attu rakkoo hin qabu. Ibsaa kiyya na obsita. Koi hidee bitaa. Dabaree isaaf kennamuuti. Laala obsi osoon sagantaa kiyyatti hin seenne namni waan jimaatirraa bifa kitaabaatiin gattaa'ee waliin haasoynaa jiru gastii kanarraa gadi hin bu'ina. Tokko naajaa akkasin naa qaba. Lammaffaa sagantaa kiyyaan fudhadhaa. Nuti darasaa irraa ulamaa'ii boroota akkasi beeka. Namni kamuu darasaa taheeti ulamaa'ii ta'a. Darasaa ta'uun waan ittiin boonani malee waan gartee ittiin xiqqaatanii miti. Darasaa sanillee darasaa aalima fedhe akkanatti waan baratan irraa dura teessee iyyatti haasoftu akkasi beeka. Darasaa gartee akkanumatti usteetuma gartee waan googil irraa fidduun haasoftu miti. Dabalata waan jimaatirraa hoggaa haasofnu
keessattuu haasatan parsantii dhibba keessaa parsantii 99 ijoollee teenya ta'a argitan mee qabbanaa waa xiqqoo qabbanaa waa naa isiniin jee qabbanaa waa jimaan harargee qofa keessa osoo hin tahin jimaan aalama hedduu keessa jira harargee qofa keessaa miti jimaan jirana laal ummata keenya sodaannaa fi nama nu deeggaruu fi harka nu tumuu fi maashaallah ustaadiyyee keenya nuun ja'uu dhabnaa fi haqa dho'isinaa waa waladdaati jara keenya laal anamma nama kuma takkaa dhibba takkaas jira namni kuma takkaaf dhibba takkaan kun akka naan rabso eeyyamee fitiin jira garuu an dhalataa harargeeti nama jimaan maal akka ta'e beeku garuu namni amma waan jimaatirraa haasa'u keessattuu nama arrabsu kun irra hedduun isaa warra jireenya bareedaa biyya namaa keessa jiraatu jiru warra waan bareedduu nyaatu bakka bareedduu dhugutti jiru haa ta'u nama biyya keessaa sani gaddeebinee jimaan nama keenya maal akka godhu jiraa haalaallu jarana faayidaa jimaa yoo ka dubbannu taate tokko namni irraa gurguratee maallaqa harkataa malee waan biraa takkanaa himuu hin dandeessa waliin beena maal taatan jimaan nama keenya qaama sirra fixe yeroo sirra fixe gabareen takka tadalagachuudhaa kaate ganama jimaa fudhattee gatteessee sa'aa 7 salaata hirribaa kaatee jimaa neeran dubbatin na jala hin dubbatin carraa kee jala ibsaa maal taati na jala hin aboon irraa dhorgaa maal taati agantaan kiyya nam tokko na jalan dubbatin hin banatina hin banatina na jala Jamal adeemsa rakkoon qabu adeemsa elaa deeqaa hiyyatti na dabar deeqaa hiyyatti na dabar haraarraa Siifin kenna qoy. Siifin kenna rakkoo hin qabu. Ela namoonni dhimma kanaan ani namni yoo isin wal mari'anna jettanii dhimma kanarraa inni haraama jettu haraamummaa malee wal mari'anna qophii. Qaa adaraana dhaggeeffadha midhaalee warri haraama jettan. Eshi wasa barikaabii warri haraama jettan haraamummaa isaa namni ana waliin mari'attan kottaa ani haraaman jedha. Kunooti irratti dubbadha namni na duukaa dubbachuu dandeessan kottaa jedhaa jira warri nanaasa duukaa ta'e duukaa soo dandeessu ati immoo amma yaada kee amma yaada qofa dhanni nu irratti haasaa jira halaalummaa haraamummaa miti anis san keessa jiru bara waan saraamis hin jenna okay sideen kee yana kan anis amma waan halaalii waan haraamin dubbanne aslan waan jimaan nama godhuun dubbatu jira malee haraamummaa fi halaalummaa maqaa hundoo hineen laal jara keenya waan tokko jira amma Jamaal Khutaabiraati jimaa harargitti naafee namni naan ja'uu danda'u hin jiru abbaan kiyya halkan kana jimaa baatirii qabatee hattuu irraa eega jimaa keessa deemee waliigallee jimaadhaan jiraate jireenyi keenya jimaadha jechuudha walumaa galatti hin baana bara. Lammaffaa ammoo miidhaa jimaan qabdurraa kan dubbachuu jiru jimaan nama keenya hatta waan biraa dhiisi abbaa kiyya kaslaa arra dardara gartee fiigu bahu ari'u qabu kana. Arraan tana manguddoo dulloomtee gartee waa takka ayaa fitatte fakkeessee jira seenaadha akka seenan nuyi mabaleessoo irraa barachaa jira kanuma jimaa irraa gurguratu kana kun miidhaa jimaan fidurraayi amma isin laal jimaa kana fakkeenyaaf amma namni hedduun ka waan jimaatirraa mormu ofuma isaatiifuu jimaa waan taate ni hunqama'u yookaan ni hunqama'u ammoo jimaan akkamitti tuutan jimaa akkamiin miidhaa qabeettan jeetama akkanuma falsafaa irraa haasa'u jarana jimaan nama keenya an kutaa biraatirraan dubbadhu akka kutaa harargetti akkaan ummata kiyya kanin keessaa dhaladhetti yoo harargee tana keessa gabbuune dargaggeessa tokko hadhaabbinaan iyya nama guutu tokko nagarru yoo warra magaalaa kajimaan qamaane taate malee sanuu kajimaa zaata kaafsa akkana deeqaa 30 deeqaa 20 afaan kaatee tuma itti mirkaanee biraa deemu yoo taate malee ganama gartee jimarra gatteessee dargaggeessi halkan jimarraa kaati walaa ibaada walaa salaata waanuma feete waan lubbuun isii feete gartee jimaa saniin goote haya kun miidhaa jimaati moo miidhaa jimaati miti dabalata namni gartee dargaggeessa amma ati Ustaad Ahmad dhiifamallee naa godhi umrii tanteen beeku nama silaa gartee umriin isaatii fi wanni inni himatu yoo akka laaltu waladdaati yoo gabbuutee safara keenya kana keessa gabbuutee laalte yoo laaltu gartee umriin isaa 22 23 ijoollee waggaa 35 36 fakkaata kana hunda maaltu nama godhe jimaadha kanaaf jimaa kana ummata keenya alal aqalli warra haraami jedhu kanas dhiisnee warra halaali jedhu kanas dhiisnee ummata keenyaan jimaa kana irraa fagaachuu qabdanii jimaa kana dhiisuu qabdanii jechuun danda'uu qabnaadha wanni jiru jara keenya maa irraa gartee baala warra cirra arrabas dhiisaa nama arrabsanis waa takka waan nama gootan hin jirtan miidiyaadha koomentiin nama arrabstan aboo alii rabbi sodaadhu na jala dubbatin na jala sadii qaba. Aboo deeqaa xiyyaaraa irraa deebis infan na jala dubbatanii deeqaa xiyyaaraa irraa deebis lakki deeqaa xiyyaaraa kan keerratti yeroo meeqa dubbatteetta laa ilaaha Ustaad Ahmad deeqaa xiyyaaraa irraa deebis baallaa na jala dubbatanii barba'an deeqaa namaa yoon dubbadde wallahi deeqaa kudhan qabiif Aboo nama rabbashin agaasa ifumaa dhaggeeffadha mee
اللهم صل على محمد مي رسول الله رتي صلوات بوسا نوتي أردفتو رسول ربي صلوات ربي وسلام عليه مي خنف استاذ احمد دي سيف بكا عند ابي سمتي مي خنف هادوبتني ايغا انسان قرانا خنو كيدني عندي سيف بكا كوي bakka dhaabbat rakkoon qabu daqiiqaa kee tokko itti fufi daqiiqaa tokko qabda si qabeeran daqiiqaa tokko qofa itti fufi shantamii tokkotti dhaabda najalan dubbatana jeen eesh daqiiqaa tokko laal ummata keenya waan takka asli hoggaa irraa dubbatan laal waa haraami jechuudhaaf namni waa haraami jedhu haraamummaa san maaltu haraami sanitti geessaa waan jedhu irraa haasa'uun barbaachisaadha amma nuti asirratti wanni ol baanee waliin irraa haasoynu jimaan kun miidhaa ni qaba moo hin qabu miidhaan tu wanni nama miidhu asli shar'ii islaamaa keessatti maali hukumiin siidha rasuulli sallallahu alaihi wasallam laa darara walaa dirara janaatisa sayee keessatti of miidhuun hin ta'u nama biraatillee miidhuun hin ta'u lubbuu ofii miidhuun haraama qaama ofii miidhuun haraama kun hadiisa rasuulaati hadiisa sayyaa asli jimaan kun miidhaa ni qaba moo hin qabu nama ni miidha moo hin miidhu dhiifama mustashaa wayitiin jira ustaad ahmed ittiin deebi'aa carraa kan naaf Galatoon ulfaadha